بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، برنوتك إن كتاب مفتاح التجويد برتاج الرتي مخرج عامي كيسا مخرج وليقلا كيسا مخرج لسانا الرقين نجر لسانا جتشون الربا جتشو تولي afaan lisaana jechuun kuni makhraja qubee afaan arabaa keessaa harka caalaa qoddata. Inumaa bahiinsi qubeedhaa arraba yoo jenne hin dandeenya. Bira dabarsinee afaanummaanuu arraba yoo jenne hin dandeenya. Akkuma rabbiin keenya jedhee bilisaaniin arabiyyin afaan arabaatiin jechuu lisaana fayyadame jecha afaan sani jechuu dandeenya. Illaa bilisaani qawmihi ergamaa tokkollee hin ergine afaan warra itti erginee san ka dubbatu malee lisaana jedhee fayyadame jechisan. Kanaaf arrabni yeroo hedduu abbaa qubee jedhamee beekama. Qubeen afaan arabaa qubee 29 keessaa qubeen 18 guutuun arrabarraa baati. Kanaaf kitaaba kana ka barannu irratti arrabni yaachisaa akka ta'e akka beektaniif kanaan durse malee waanuma kitaabarra jiru kallattimaan qaraana inshaallah. Kitaaba kana gaafa eegallus kitaabni kun haalli inni itti dhiyaate baay'ee bareedaa waan ta'eef salphaa waan ta'eef nama barataa jalqabaatiif waan galuuf kitaaba kana qara'aa jirra waan ta'eef sirritti akkuma inni jedhutti jennee waan jiru ammoo walumaan laalla inshaallah. Tole gaafii gaafate abbaan kitaabaa kam makhrajan makhraja meeqatu jira iddoo bahiinsaa meeqatu jira fillisaanii arraba keessatti arrabarraa iddoo bahiinsa qubee meeqatu jira gaafiidha kun. Wakam harfan akkasuma qubee meeqatu yakhruju minhu arrabarraa bahaa arraba keessa iddoon bahiinsa qubee ka 17 jenne sanirraa 17 ka jenne sanirraa meeqa ka arrabaa jecha. Iddoon bahiinsa qubee 17 jennee yoo adda addaan babaafne iddoo bahiinsa qubee 17 sanirraa arraba keessa meeqatu jira. Gaafiin lammaffaa ammoo qubee afaan arabaa 29 irraa qubee meeqatu arrabarraa bahaa jechuudha. Jawaab jedhee jiim jechaan deebii jecha, siin jechaan gaafii jecha, su'aal jecha. Tole deebii irratti fillisaani arraba keessa arrabarraa 10 makhaarija iddoo bahiinsa qubee 10tu jira. Fillisaani 10 makhaarija arraba keessa iddoo bahiinsa qubee 10tu jira. Arrabarraa qubeen bakka 10 baati. و18 حرفا qubeen arrabarraa baatu ammoo baay'inni qubeedhaa ammoo qubee 18. Qubee afaan arabaa 29 keessaa meeqatu hafe? Qubee 11 qofaaf. Qubeen 11 makhraja afran hafan keessatti qoodaman jecha. Kan baranne bira dabarree garii kaganaa barannu jecha. Kokkee, hidhii, jawfii ka jenne kanne jecha. Khayshum qubeen afaan arabaa garri irra caalu qubeen 18 arrabarraa bahan bakka 10 arrabaatii bahan. Akka lakkoofsi kun isin jalaa waliin dhoofne
iddoo bahiisaa 10 irraa bahan. Baay'inni qubee ammoo 18. Qubee sadii bakka takkaa baatutu fa'atu jira jecha. Qubee tokkocha adda bahu jira ka wal faana bahantu jira. Saniif walitti yoo obboloomsan qubee walitti obboloomu waan jiruuf 10tti deebi'a jecha iddoon bahiinsaa. Tole. Amma kana iddoo bahiinsaa meeqatu jira jenne? 10tu jira jenne. Al-makhrajul awwal. Iddoon bahiinsaa ka arrabaa ka jalqabaa aqsal lisaan. Fagoo arrabaa. Arraba gara kokketti achi dhihaatu ka afaanirraa achi fagaatu jecha. Fagoo gara as'aanuu gara afaanii kanarraa achi fagaatu jecha. Ma'a maa fawqahu. Waan gubbaa isaa jiru waliin. Arrabni duubni arrabaa waan gubbaa isaa jiru waliin. Min alhanaki al'a'laa laagaa gubbaa irra. Iddoo margiinsa iddoo arraba gara dhumaa gara kokketti dhihaatu gara achi aanu achi fagaatu sanirraa gubbaa laagaa gubbaa gara foon qaburraa baha jecha qubeen bahu kun. Makhrajni awwalaa kun fagoo arraba gara kokketti achi dhihaatu jecha aqsal lisaan jechaan fagoo arrabaa jechuun fagoo arrabaa jecha aqsal lisaan jechuun fagoo arrabaa jechuun ammoo arraba gara kokketti achi dhihaatu iddoo khaafi ghayni faa irraa bahan itti achi dhihaatu jecha. Achirra arrabni bakka sani arraba qofa osoo hin taane gubbaa isaa laagaa gubbaa hundee arrabaa jiru san achirraa bahaa jecha. Makhrajni iddoon bahiinsa qubee jalqabaa. Qubeen bakka kanarraa baatu ammoo takkatti qofa. Watakhruju hin baati minhu makhraja tokkoffaa kanarraa ni baati. Alqaaf. Qaaftu bahaa. Amma qaaf kokkee gara kokketti dhihaatu arraba hundee isaa fagoo arraba gara caafii gara kokketti aanurraa laagaa gubbaa ka foon qabu gara foon qaburraa baati jecha. Qoof qi qu hokkee biratti dhihoodhaa arrabarraa baati. Qaaf iddoo bahiinsa arrabaa irraa isa tokkoffaadha. Tole. Lammaffaan ammoo al-makhraju thaani. Iddoon bahiinsa lammaffaa ka arrabaa irraa iddoon bahiinsa qubee ka lammaffaa bakkuma qaaf baatu sanirra asfalu gadi siqee jecha asfalu min makhrajil qaafi. Iddoo bahiinsa qaafii irraa gadi siqee qaliilan diqqoma gadi siqee arraba gara kokketti achi dhihaatu san bakka qaafirraa bahurraa diqqoo as siqee gara afaanii gara fuuldura afaanii as siqee baha jecha. Iddoon bahiinsa lammaffaa bakka qaaf bahu sanirraa diqqoo gadi siqeeti. Watakhruju minhu alkaaf. Kaaftu irraa baha iddoo bahiinsa lammaffaa kanarraa kaaftu baha. Watakhruju ni baati minhu iddoo bahiinsa lammaffaa kanarraa alkaaf kaaftu baha. Amma qoof kokkee dhihoo taatee arraba gara achi fagaatu gara kokketti achi dhihaaturraa gubbaa iddoo foon qabu laagaa gubbaa irraa baati. Kaaf ammoo diqqoo asiixee iddoo jajjabina qabu ka lafee ka foon hin qabne laagaa gubbaa kana ka irra jabaatu kana seentee gara kaanillee gara qaafii sanillee diqqoo somaa makattu iddoo sanii baati jechuu iddoo goggogaa sanirraa baati jecha. Qoof
iddoo foon qabu jiidhaa sanirraa laagaan gubbaa jecha. Laagaan gubbaa iddoo sani arrabaan ka wal qixxaawu. Kakaafi ammoo as seena gara gogaatitti. Laagaan gubbaan afaan kennaa laagaan gubbaa qadaanni afaanii ka gubbaa kuni gara duubaatiin foon qaba. Bakka sanirraa qaxxitaa arrabaa bakka saniitirraa qooftu baha. As siqee ammoo gara gogaatitti as seenee kaaftu baha. Wal bira malee bakka tokkoo miti jecha. Tole. Ka itti aanu al-makhraju thaalith. Iddoo bahiinsa qubee ka sadaffaa arrabarra. Arrabarraa iddoon sadaffaa ka qubeen bahu wasaxu lisaan. Walakkaa arrabaati. Walakkaa arrabaa irraa watakhruju minhu walakkaa arrabaas irraa ni baati. Iddoo bahiinsaa sadaffaa kanarraa ni baati. Thalaathatu ahrufin. Qubee sadihi baati. Qubeen sadii amma bakka tokko baati. Qubeen sadiin sun maal? Jiim, shiin, yaa. Yaan tun ammoo yaan takka dheengadda jawfii irraa baati ka jenne yaa maddii jenneeti dubbanne achitti. Asitti ammoo yaa ghayrul maddiyya yaa maddii hin ta'in yaa harkiftuu hin ta'in. Yaan harkiftuu hin ta'in harfii arabaa keessaa 29 jennee ka lakkoofne san qubeen yaa maddii hin ta'in ta fathaa ta kasraa ta dhammaa ta ammoo liin illee asuma keessatti qubeen yaallee walakkaa arrabaa iddoo bahiinsa qubee ka sadaffaa ka arrabarraa sadaffaa jenne sanirraa bahan. Tartiibni isaan ittiin bahan illee akkana. Jiim gara duubaa gara kaafiititti achi aana. Shiin itti aana. Yaan itti aana. Garuu iddoon bahiinsa isaanii tokko. As biratti iddoo bahiinsa qubee wanni barannuuf waa hedduutu jira. Ganaa harfii wal keessa seenantu jira. Waa hedduutu jira waan ta'eef achirratti ganaa hundoofnee waan ganaa barannutu jira jecha. Iddoo bahiinsa qubee makhaarija kana namni hundi hafaduu qaba jecha. Ganaa sifaata baran. Amma waan kitaabarra jiru kana akkanatti hin xumurraa booda ammoo sifaa fi makhraja wal faana finnee wal simsiisutti deemna jecha. Tole. Al-makhraju raabi'. Iddoon bahiinsa qubee ka afraffaa arrabarraa ka afraffaa ka arrabaa 10 jenne sanirraa ka afraffaadhaa haafatul lisaan. Haaffaa miti na fakkaata. Haafatul lisaan moggaa arrabaati. Ma'a maa yaliihaa. Waan isitti aanu walii. Moggaa arrabaa waan isitti aanu walii. Minal adraasi a'oowwanirra. Yamiinan mirga tahee aw yookaan mirga tahee yookaan aw yookaan washimaala bitaa tahee jecha. Mirga tahee gara mirgaatiin tahee gara tahee moggaa arrabaa a'oo gara mirgaatiin tahee gara bitaatiin tahee jecha. Watakhruju min isirraa ni baati. الضاد ضاد أتشراباتي مخرج أفرفا كنرة ضاد بها. أما ضاد إسا بهرين مقا الربا مقا الربا أوفا أصونتهن أو مقا الرباتي والكتا جرتو سن الرابا مقا الربا أو الآن تويسيفني جننو كزي غافا مخرج برن غافا قبي برن كنافو ضاد إيس الراباتي مقا الربا غما غمنا إسا غما لچو تأي غما توكو تأي
yookaan lamaan wal faana tahee irraa baati jecha. A'oo gubbaa isaatiin waliin. A'oo gubbaa waliin. Yoo feete bakka a'oo san margiinsa a'oo gubbaa jechuu dandeenya. Walumatti dhihaata waan ta'eef tokko keessaa uumte taanaan hin ta'a. Baad amma eessaa akka baatu sirritti ibsuudhaaf moggaa arrabaa kana iddoo a'oon irraa margu yookaan a'oo gara jalqabaatirraas ka'ee wayita ati baadiin dubbattu arrabni achirraa ka'ee arrabni qilleensa duubaa dhufuun dhiibamee gara fuulduraa dhufa. Haga dhufee fuuldura iddoo margiinsa ilkaan gubbaatitti dhufutti jecha. Sifa gaafa sifa barannu itti dhufnaa sifa istixaalaa jedhamu ka ta'u bood gizee dubbannu jalqaba a'oo gara duubaatirra jira guutee arrabni jecha. Qilleensa duubaa dhufuun arrabni dhiibamee dheeratee achi harkifama jecha, achi guttutama, achi darbama arrabni gara fuulduraatti. Baad iddoo kanarraa ba'a. Dalga arrabaa a'oo ol aanu tuysifnee yookaan achirratti qabnee ka jennu san jecha. Amma kitaabni illee fuula gamaa gamanaa ta'ee walitti naa dhufuu didee maal jedhaa? Dalga arrabaa gara iddoo qaaffaa bahamsanitti ka dhiyaatu jecha. Iddoo kaafirraa bahutti ka dhiyaatu. Dalga arrabaa gara duubaa sanirraa a'oo waliin, a'oo gubbaa isa gubbaa jiru waliin baha. Akkas qofa osoo hin taane ka kitaabni hagachi yoo ta'e akkas qofa osoo hin taane dhiibamiinsa qilleensi arraba dhiibuun gara fuulduraatti as siqa arrabni. Kanaaf dheerina qaba jecha iddoon bahiinsa isaa a'oo gama duubaatii ka'ee haga gara fuuldura haga ilkaan fuulduraa bakka irraa marguu gahutti ilkaan gubbaa dheerina qaba jecha. Tole diqqoma akka isinii galuuf isin jalaa dheeressina fakkaate akkana gochuun turre gabaabsuu qaba ture. Tole al-makhrajul khaamis iddoon bahiinsaa ka qubeen irraa baatu arrabarraa ka shanaffaa kudhan jenne keessaa inni shanaffaa adnaa haafatil lisaan kaluu moggaa arrabaati. Kareefuu ammoo kabbaadii sun fagoo moggaa arrabaati. Fagoo gara afaanirra achi fagaatu jecha, gara kokketti achi dhiyaatu jecha. Kabbaadii moggaa arrabaa ta'ee gara afaanitti kokketti achi dhiyaatu jecha. Ka as'aanu ka shanaffaa kun ammoo moggaa arrabaa gara askalaahu jecha, gara afaanitti askalaahu. Ilaa muntahaa xarafihi haga qaccee arrabaatti. Moggaa arrabaa gara as dhiyaatu daadii asirraa kaasee haga qaccee arrabaatti. Bacda makhraji daadii iddoo bahiinsa daadii ka jalqabaa sanirraa eega iddoo bahiinsa daadiiti. Iddoo bahiinsa daadii ka iddoo inni irraa jalqabu ka amma dubbanne san ka kitaabni dubbate san eega sani achi boodaan jecha isaa as aanee gara arrabaatti moggaa arrabarraa baha. Iddoon bahiinsa qubee ka shanaffaa isa kana. Watakhruju minhu laan moggaa arrabaa gara afaanitti as dhihaatu kanarraa laam baati. Laam alla
akka kana jecha laamiin furdattullee iddoon bahiinsa isii achuma garaagarummaan isaanii irtifaa ol fuudhamiinsa duuba arrabaati waa'ee sifaa gaafa barannu waan kana sirritti itti dhufnee argina inshallah tole al-makhraju sadis iddoon bahiinsa qubee ka jahaffaadhaa ammoo tahta makhraji laam jala bahiinsa laamiiti booda biqaliili waa hoodeedhaan waa xiqqoodhaan eega bootaa bahiinsa laamiiti waa xiqqoodhaan gara afaanitti as aanu kanaan watakhruju minhu hin baatii isarraa annuun nuun hin baati moggama arrabaa ta'ee gara qaccetti as dhihaatu kanaan nuun baatii yookaan qaccee arrabaallee yoo jenne hin ta'a amma nuuniin kuni dalga arrabaa gara qaccetti aanu kana qofarraa bahaa osoo hin taane nuun huruu keessaallee ni baha jecha bifa gunnaafaa ganaa itti dhufnaa iddoon bahiinsa isaa qaccee arrabaa gara caafitti aanu eega makhraja laamii boodaan aanu osomaa ta'u funyaan keessaa yookaan huruu funyaanii kana keessaallee ni baha jecha nuun nuun funyaan keessaallee gahee qaba jecha itti dhufna inshallah sifoota fa'arratti itti dhufna kanaaf arraba irraa bakki inni itti bahu caafii arrabaa gara dalgaatiini jedhaa jira abbaan kitaaba al-makhraju saabi iddoon bahiinsa qubee ka torbaffaa arraba irraa ka torbaffaadhaa ba'da makhraji nuuni eega bahiinsa nuuniiti nuun qaccee arrabaatirraa baha jennee isuma biraan isa boodaan wa adkhalu ila dhahri gara gubbaatti seenaa haala taheen gara gubbaa arrabaatitti arraba gara gubbaatitti haala seenaa taheen dhahri lisaani gubbaa arrabaatti haala seenaa taheen qaliila waa hootee achirraa baha jecha qaccee arrabaa dalga arrabaa gubbaatti gara qaccee arrabaa gubbaatti gara aanu jecha watakhruju minhu arraa raan achirraa bahaa amma raan kun eessarraa bahaa qaccee arrabaa ta'ee gubbaa arrabaatii baha jecha qaccee arrabaa ta'ee gubbaa arrabaa laagaa gubbaa arraba qaccee arrabaatti dhiyaatu waliin iddoo bahiinsaa kana diqqoo isii ol hacuucuudhaan alatti jecha sifa gisee barannu itti dhufna osoo raa itti cufnee laagaa fi arraba walitti cufnee walitti qadaadu osoo hin ta'in osoo banneellee gadhiifnee akka namni gariin arraba ol dachaasullee ol dachaasuu hin ta'in qaccee arrabaa gara gubbaatiin laagaa ol aanu qabnee banamiinsa jedduu arrabaatiin dhiifnee akkasi bakka sanii baha jecha harfiin roo amma abbaan kitaabaa maal jechuu jira nuunitti aanee dalguma arrabaa kana gara nuunitti aanee garuu ammoo arraba irraa gara gubbaatti ol seenee wa adkhalu seenaa haala taheen ilaa dhahri lisaan gara gubbaa arrabaatitti haala seenaa taheen qaliila waa hoodee achirraa makhrajni torbaffaan isaa iddoon bahiinsa qubee torbaffaan isaa watakhruju minhu raa raan ammoo bakka sanirraa baatii jedhe tole torba finne amma sadiitu nu hafe sadan kanallee inshallah ni finna rabbi haa qajeelchu inshallah tole al-makhraju thaamin iddoon bahiinsa qubee ka saddeetaffaa arrabarraa iddoon saddeetaffaa inni bahu qubeen baatu طرف اللسان qaccee arrabaati مع وصول الثنايا العليا مع وصول الثنايا العليا هندي الكام فولدرا قباتر qaccee arrabaa gubbaa hundee
ilkaan gubbaa fuulduraa wajjin jecha. Tolee irra deebi'aan kana طرف اللسان قچي الربا مع وصول الثنايا العليا مع جتشو وجين جتشا هندي الربا قچي الربا ولين انو تكيست هرمات كبهينسا كنا وصول الثنايا هندي الثنايا الكام فولدرا العليا كغبا الكام فولدرا كيسالي كغبا قچي الربا هندي ilkaan fuulduraa gubbaa waliin jecha. Hundee arrabaa, qaccee arrabaa, dhiifamaa, qaccee arrabaa, hundee ilkaan fuulduraa ka gubbaa wajjin. Qacceen arrabaa eessa ta'a? Bahiinsa yookaan margiinsa ilkaan fuulduraa ka gubbaa ka jalaatii miti. Achirraa baha iddoon 8ffaa kan. مسعدا إلى الحنك الأعلى عربني حال كراته إلى الحنك الأعلى لاغا قبات ججا أجدو بهين سمرقين سإلكاني هندي إلكان فولدرا كقباته ولين الكوري ججا دي الكوري عربني وتخرج منه هم باتي بكا 8ffaa jenne makhraja 8ffaa jenne iddoo bahiinsaa 8ffaa jenne kana qaccee arrabaa hundee ilkaan gubbaa wajjin ka jenne kana irraa hin baati ثلاثة منه جتان إسرة مخرجت يو ديبس نينتا مخرجة ثامني كانت والمت جتاك ولدت 3 أحرف وبيسديت الرابع الطاء والدال والتاء أما جرس كنين سدن بكتو كوبهاني جتشا طاء دال تاء بكتو كوبهان تولي والنسان الدقود وغنا صفة جتشا صفة الدقود وصو صفتي هنجراتيني صو صفان قباتي صفان الدنتيني ادن بهنسا إساني توقو إيغتا akkuma tokko ta'an jecha wanni qubee kunniin ilaallaa inshallah gizee garii wal keessa seenanii ka arginuuf waan iddoon bahiinsaa isaanii tokko ta'eef ganaa itti dhufnee waa hundaa baranna inshallah suutaan osoo walirra tuuluun ta'e al-makhraju taasi iddoon bahiinsa qubee ka 9ffaa kamirraa 9ffaa arrabarra ka 9ffaa طرف اللسان قچي الربا مع صفحتي الثنايا العليا من الداخل وفوق السفلى توري وان كتاب نجد وكان هيك نيتما اتدبر ان شاء الله مع صفحتي girgiddaa jechuun dhaabata yookaan qaama isaa bal'ina jecha bal'ina الثنايا العليا bal'ina الثنايا العليا ilkaan fuulduraa ka gubbaa wajjin jecha qaccee arrabaa jenne qaccee arrabaa qacceen arrabaa kun eenyu maal ta'eeti wajjin baha qaccee arrabaa maal ta'a ma'a safhatay girgiddaa yookaan bal'ina الثنايا العليا ilkaan fuulduraa العليا ka gubbaa من الداخل كيسرة وفوق السفلى gubbaa ilkaan fuulduraa ka jalaati amma kam jedhe abbaan kitaaba maal jedhe amma qaccee arrabaa irraa baha iddoon bahiinsa 9ffaa kun qaccee arrabaati qaccee arrabaa eenyu waliin hirmaata bahiinsa qubee kana keessatti bal'ina ilkaan fuulduraa ka gubbaati
ka gubbaa gara keessaati. Bal'ina ilkaan fuulduraa ka gara keessaati. Bal'ina isaa jecha bal'ina isaa dhaabata isaa kana irratti wa fawqa suflaa gubbaa ammoo ilkaan fuulduraa ka jalaa jecha. Ilkaan fuulduraa ka jalaatirraa ka jalaa gubbaa bal'ina ilkaan fuulduraa ka gubbaa gara keessaatirraa qaccee arrabaa waliin bahaa iddoon saglaffaa kuni. وتخرج منه 3 أحرف قبين سديه بكا كان الرابعتي الصاد والزاي والسين. صاد زاي زا كجنسن سين كنين سدان أجيباني. أما بكا كانت ديكو يسي وان سراو قبوفي وان ديكو هنك أجيلين تجراس براتي أجيل شوداف وان كان إنسريسن أكم قونا طرف اللسان قچي الربات الرابع كن سري. أما بكا كان مع أصول الثنايا السفلى مع أصول الثنايا السفلى مع جنة صفحتي كان أسيحين إتما عليا كان اللي أسيحين إيه ثنايا مع أصولي أسيب الرئيسين مع أصولي الثنايا السفلى. أما اللي وانو في جرا جرا تفوفنا جيجا مال جدا جرا قچي الربا هندي إلكان جلاير الربني إيس توقع جيجا هندي إلكان جلا توقع إلكان جلا كن كم إلكان فولدورا كجلا إدون الربني توقو دنده جزي صاد زا سين جر كنين بكسدي توقو بهانين جر سدانو إدون الربني توقو طرف اللسانين كن كتوقو ككتاب الرجل هيكنا جرا ديكو انسراو قبوفي إدون الربني توقو قچي إلكان فولدورا كجلاتي كجلاتوك. ولكن sagaleen qubee kanniinii waytabahu dhufee keessa girgiddaa safhaa ka jenne kana girgiddaa yookaan bal'ina ilkaan fuulduraa ka gubbaa keessaan itti rukuta jecha qilleensi yookaan sagaleen dhufee bakka amma qubeen irraa baati jedhe abbaan kitaabaa jedhe kana sagaleen ammoo rukuta. Sagaleen rukuta malee arrabni achii miti jecha. Asirratti wanni sirreessine maa inni arrabni ilkaan bal'ina ilkaan fuulduraa ka gubbaatii miti ka tuqu yookaan hundee ilkaan fuulduraa ka gubbaatii miti ka tuqu. Jala arrabni gara jalaati. Sagaleen ammoo dhufeeti bal'ina ilkaan fuulduraa ka gubbaatitti bu'a. Ka jalaallee itti bu'a. Inni muraasni ammoo jedduu ilkaan lamaaniitiin baha. Sirritti na hubadha. Qubee kanniin wayta dubbannu qubee sadan kana wayta dubbannu sagaleen bakka sadiitti qoodama. Sagalee arrabni bakka tokko qofa isiniin jedhee jira. Arrabni eessa? Hundee ilkaan jalaati bakka. Qaccee arrabaa hundee ilkaan jalaa wali. Sagaleen ammoo bakka sadii dhufa. Hundee ilkaan jalaa eega jenne arraba waliin achi hin tuqata akka. Sagaleen dhufu qilleensi asiin dhufu kuni safiira qaban jarri kun. Sifar gaafa barannutti dhufna sagaleen kun dhufee keessa ilkaan gubbaallee keessa ilkaan jalaallee bal'ina isaanii jecha bal'ina isaanii ka keessaa dhaabbata isaanii kanatti bu'a. Kun ammoo jedduu ilkaan lamaaniitiin baha sagaleen. Bakka kanaa baha makhrajni saglaffaa ka arrabaa isa kana.
قبين الرابات أمو وتخرجون بات منه بككن الرا 3 أحرف قبين سده الصاد والزاي والسين صاد زا سين قبين سدنكن أتشرا بحاني تولى إن شاء الله بككن أمو غافا بفغافيف ديبي سن سرسينو بككن بريفما إسا سرسينه qabanna jecha akka qabataaf toluuf namni hunduu haffazuu qaba jecha tole المخرج العاشر إدوم بهين سقوبي ككورنفا كدما الربرا كدما ككورنفا طرف اللسان أتشي الرباتي مع رؤوس الثنايا العليا متى الكام فولدرا كغبا ولي متى الكام فولدرا يوكان قچee ilkaan fuulduraa ka gubbaa wali qacceen arrabaa ilkaan qaccee arrabaatii fi ilkaan fuulduraa ka gubbaa wal tuquudhaan bahaa maaliin مخرجني كرنفا كدماكم وتخرج منه 3 أحرف أسر لك أبيس دي تبا الضاء والذال والثاء أبيس دين كانت تبا ضاء ذال ثاء جري كنين أتشي الرباتي في متى الكام فولدرات الراباني أتشي الرباتي في متى الكام فولدرات كجبات الرابهني مخرجني حروفا كالربا كرنان كان إيجا أكا قبنا أفتولوف الربا كان واني مرتو الربا ويتجنو وان إسان كتاهو غرا قباتي الربا كتا إسادو بنو wanni gubbaa jiru waan isaan qixxaawu laagaan gubbaa waan isaan qixxaawu arraba yoo himne bakka walitti bu'an yoo himne kuu waan isaan qixxaawu jecha fakkeenyaaf arraba gara kokketti aanu yoo jenne arraba qofa osoo hin taane laagaa gubbaa waliin jecha laagaa gubbaa waliin hirmaateeti laagaan gubbaa sun hoo bakka isaan qixxaawu kanaafuu qabatuuf akka toluuf arraba qofa yoo himne wanni isa arraba waliin hirmaatu waan isaan qixxaawu ka gubbatti aanu jecha akkasin naa qabatan tokko kana eega qabatan arrabuma kana qoqqoonnee laalla akka tolutti tokkoffaa fagoo arrabaa lammaffaa walakkaa arrabaa sadaffaa caafii awwala arrabaa jenna bakka sadii kanatti yoo qoonne afraffaa ammoo moggaa dalga arrabaa bakka afran kanatti yoo qoonne hin qabanna jecha qubeen arraba irraa bahan bakka afurii bahan fagoo arrabaa arraba gara afaan irraa achi fagaatu gara kokkee dhiyaatu fagoo arraba walakkaa arraba qaccee arraba akkasuma dalga arraba fagoo arrabaa yoo jenne makhraja lama himuu dandeenya jecha ka qaafii ka foonni iddoo foonii sanirraa baha jennee fi ka kaafii iddoo goggogaa irraa baha ka jennisan makhraja lama fagoo arrabaa jennee himuu dandeenya. Walakkaa arrabaa hoo jiimii shiinii yaa kabbootaa irraa bahan san walakkaa arrabaa jechuu dandeenya. Qaccee arrabaa hoo qaccee arrabaa bakka lama qooduu dandeenya qaccee arrabaa kanallee. Qaccee arrabaa ka laagaa waliin ta'ee fi qaccee arrabaa ka mataa ilkaan gubbaa waliin ta'e. Qaccee arrabaa ka laagaa waliin ta'e daalfaa, xoofaa,
makhraja isa saddeettaffaa kana jecha. Makhraja isa saddeettaffaa kana gochuu dandeenya jecha. Qaccee arrabaa ka hundee ilkaan jalaa waliin jenne kana qaccee arrabaatii fi hundee ilkaanii. Ka lammaffaa hoo qaccee arrabaa qaccee ilkaanii ilkaan gubbaa isa kana jecha. Kana lamaan gochuu dandeenya. Amma arraba bakka afur keessaa sadan dubbanne makhraja akkanatti irra qoqqoonne jecha. Inni afraffaan ammoo dalga arrabaatirraa qubee bahan. Dalga arrabaatirraa qubeen bahan muluunuu adda addaan jiranii daad adda. Takka dalga arrabaa gara olii ol aanu. Fagoo dalga arrabaa kanallee addaan qoqqoonnee ilaaluu dandeenya. Dalga arrabaa ka achi fagaatu baaddu irraa baha. Ka jedduu laamtu irraa baha. Ka as aanu nuuntu irraa baha. Nuun boodaan raan irraa baha. Yookaan ammoo raan ammoo iddoon bahiinsa isaa iddoon amma daalfaa bahan kanaanillee walitti dhiyaata jechuudha. Iddoo kanaanillee walitti dhiyaata. Iddoo saddeettaffaa kanaanillee walitti dhiyaata. Iddoo bahiinsa nuunii fi laamitti aanee jiru sanittillee hin dhiyaata jecha. Kanaafuu iddoon bahiinsa qubee ka arraba irraa baatu haala kanaan beekamuu qaba. Ammoo wanni hanqisanillee hanqisu jiraatu danda'a. Ganaa galee ibse waan an hanqise ammoo sirreessitanii waan ammoo irraa hafe ammoo nullee suutaan itti dabalaa deemna. Inshaallah kottaa baradhaa. Warri barataa jirtan jabaadhaa. Barakallahu fiikum. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Makhraja itti aanu ammoo yeroo itti aanu itti fufnu ta'a inshaallah.